Tu qophii dhaddacha jaalalaati itti dhihaadha. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa, iyyannoo jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa, iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Arra waraqaa hedduu harkaa qabda akkam? Maali iyyannoo hedduun dhufte? Lakki iyyannoo qofaa miti ol iyyannoo sarkaa qabaadha. Igbaanyi baanan suni? Namni hedduu igbaanyi beeka. Yoo murtiin duraa nama quubsuu dhabe ol iyyannoo gaafatanii murtiin sun akka irra deebiin laallamu godhan. Duba nutis dhaddacha jaalalaa kanarratti firraa ol iyyannoos ni qeeballa jetta? Hanga iyyataan nagahee jedhee dhiisutti inuma qeeballa. Haya meegaa itti fufi. Ol iyyannoo lamatu na harka jira. Lameen warra dhiyeessinamu akkam? Mee har'aaf takkuma dhiyeessii ta'an torbaan itti deebina. Akka dhageeffattoonni keenya haala gaariin hubataniif iyyannoo dhiheenya kanarraa eegalla. Iyyannoon turte irraanfatamuu malti. Iyyattuun ol iyyannoo ergatte tanuma torbaan dabre iyyannoo dhiheeffattisani. Tadirqinna gudeedan jette sani? Duba maali ol iyyannoon si? Kunoo akkuma isin ergiteetti dubbisa. fufi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo kiyya sagantaa soora qalbii dabree irratti naaf dhiyeessuu keessaniif guddoo isin galatoomfadha. Murtii abbaa murtiitis sagantaa kamisaa irratti dhageeffadhee jira. Garuu waan naaf hin galeen tokkotu jira. Dhugaadha namni dilii dalage gama rabbii isaa to'ibachuu qaba. Rasuuli keenya jaalatamaan sallallahu alayhi wasallam guyyaa hundaa gama rabbii isaanii to'uu deebi'an. Garuu waan naaf hin galeen tokkotu jira. Akkuma iyyannoo kiyya irratti ibse namni mana nurraa kireeffate tokko dirqiin na gudeedee ilmoon garatti na hafte. Yeroo inni na gudeedu namni tokkollee mana hin jiru. Anaa kophaa kiyya mana keessa taa'ee waa dalaguu jiru natti seenee na qabe. Achumatti osoo an iyyuu na ukkaamsee na gudeede. Eega na gudeedee booda ni baqate. Mana keenyatti hin deebine. Maatiin kiyya akkuma deebi'aniin waan na mudate hundaa himeef. Nama kana poolisatti siimanii bakka hedduu barbaadan. Garuu achi booda namni sun magaalaa sanitti mul'anne. Bakka kanatti balleessaan kiyya maal akka ta'e naaf hin galle. Sababaan an to'ibaa godhuuf maali? Ani ilma namaati. Dilii hedduu dalaga. Dilii tiyya hundaaf rabbii kiyya araarama kadhachuutti jira. Garuu dhimma kanarratti diliin tiyya maal akka taate naaf hin galle. Sababaan dhimma kanarratti toobaa deebi'uuf maal akka ta'e akka naaf ibsitan barbaada. Murtii abbaa murtii ammas obsaan eeggadha. Galatoomaa. Iyyannoo kanarratti waan jettu qabda Usmaan? Gammuma abbaa murtiitti dabarsuutu gaariidha. Hayyee iyyannoo lammaffaatti fufi. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Akkam nagee jirtanii dalagaa gaariitti jirtan tana rabbiin isinirraa haa jaalatu. Rabbiin addunyaa fi akhirattis isin haa milkeessu jechaatiin gama iyyannoo tiyyaatti ca'a. Waggaa tokko dura intala takka imaana seelaaleetiin fuudhe. Intalti tun haala gaariin sunnaa hordofti. Salaata jabeessiti. Amala bareedaa qabdi. Booda haalaa fi amallisii hunna hawwateetiin fuudhuuf gaafadhe. Isinis gaafii tiyyanirraa qeebaltee manguddoo ergadhuudhaan jette. Haala kanaan manguddoo ergannee wal halaalfannee bultii eegalle. Eega bultii eegallee yeroo muraasaan booda waan hin gaafa duraa irraa harkaa ture hundaan irraa dhabe. Imaannisii bareedaan sun hundi dhabamate. Intalti gaafa duraa sunnaa haala gaariin hordoftu tan ibaadarratti cimtuu turte sun guutumatti jijjiiramtee nama biroo taate. Maaliif akkana taata? Kuwaa rabbi dallansiisu. Dalagaa hamtuu tan dhiis irraa deebi'i. Hoggaan ja'uun humaa dubbiitti hin dhageessu. Wayitaan ani haasawa gaariin itti haasawee gorsu inni loluu eegalte. Kana boodaanis dallaneetii loluu eegale. Badii isii xiqqoo fi guddoofis dheekkamee lola. Wayitaan ani lolu ammoo na jala usti. Yoo lolli kiyya daangaa dabre ammoo ni bochi. Hoggaa isiin bochu angaraan nan danda'u. Hoggaa siifitti qabeetiin sossobee tasgabbeessa. Bar ani akkuma ati badii hin daleeneefiin si lola malee jibbaa ta'e hin qabuun ja'an. Walumaa galatti haala jiruu teenyaa hammaachaatuma deemutti jira. Amallisiittis guyyarraa hammaachaatuma deema. Anis akkuma isittiin amala haariya baasee nama waanuma xiqqoo fi guddoofis lolute. Dubbiin tun yaaddoo guddoo natti taate. Mee maal naaf dhaamtan? Furmaanni kiyya maali? Murtii abbaa murtii obsaan eeggadha. Haa tuqaa saa Saudi Arabiyaarraa galatoomaa. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان.
maal dhahamtaa fariyaa akka kiyyatti dalagaan guddoon isa bira jirti natti fakkaata. meeqamitti intalti gaafa duraa imaana gaarii qabdu eega isa bira dhuftee maaliif imaana mulqatte tarii waan imaana namarraa mulqootu gandasaa jira jettaa maybe ollaa hamaan walitti dhufutu mala yookiin ammoo isaatu nama imaana hin qabne ta'a. filimni ilaalaa oolan kunis amala namaa haalaan jijjiiraa bara. inni tokkoffaadha inumaa wanti akka fiilmii amala namaa jijjiiru hin jiru namni fiilmii ilaaluu heddummeessu quraanaaf zikriirraa fagaata. qalbiin quraanaa fi zikriirraa fagaatte immoo muuziqaa fi fasaada hedduuf saaxilamti. dhuga baanta isii qeequun duratti waan amala sii jijjiire qorachuun barbaachisaadha. hanga danda'ameen waan amala sii jijjiiruutti jiru sanirraa akka fagaattu godhuun dirqama. akkasi nuti asumatti gabaabbannee gama abbaa murtiitti dabarsina. Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla. dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كفتوتا تلفزيون الهدى بك جرتان عندك كيس تربين خير جلو دنياتي بتأكيد على كيس سناجرات سويتشادا قام سكنتا كينيا سكنتا الدس جاللا دبرة سنر قافتون تربان دبر قافته waan torbaan dabre keessatti ifanaaf hin ta'intu jira jechuudhaan gaafii isiidha deebiste jechuudha. waan jettu duuba ana eega dirqiidhaan na gudeedan yookaan zinaa na dalagan yookaan sagalummaa waan hin taane narratti raawwatan ana macsiyaa maaltu narra jira dilii maaltu narra jira cubbuu maaltu narra jira jetti dhugaadha diliin sirra hin jiru yoo ati fedhinnaadhaan waan kana isaa hin mijeessin jechuudha. garuu al-mahallu shahawa bikka fedhinnaati bikka namni itti ganaffalu yookaan namni gartee akka malee itti dagamu jechuudha. Naam simaaf rabbii keetu beeka hangam diddee hangam ofirraa faccifattee hangam dhidhiibbattee siif rabbitu beeka kana gartee siif rabbitti dhiifnaa jechuudha rabbitti dhiisnaa dubbii tana jechuudha. yoo xiqqollee ammoo silaafuu takka dirqiidhaan taate jettee kan itti laaftu taate sanuma keessa diliin jirti. Kanaafuu waan sin jennu yoo mutawbaa gama rabbii deebi'uun nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe yaa rabbi diliitii ta'an beekuu fi ta'an hin beekne illee naaf araaramii. waan ati diliin seene ta dilii taatee sirra argamtu fa'aatu jira. Kanaaf istighfaara godhu yoo musira jira jechuudha. Akkasuma waan sin jennu namticha irraa boodaa kana ka boodarra heerumte waan ittiin himiniif jecha waan keessa dabarte sun ganu yookaan nama sobuu nama khiyaanuudha jedhama. Kanaaf waan gartee ifa jiru waan dirree baastee itti mudhabuun sun qalbii isa cabsuu waan ta'uuf gama rabbii keetii tawbaa deebitee dubbii dhugaadha dubbii sirriidha isatti illee himuu qabda jenna. Tayyib asitti umurra gaafataan lammeessaadha waan jedhu intala iimaana qabdu fuudhee iimaanni isii eega an fuudhee uf duuba deebi'utti hir'atutti harkaa badutti seenee jira. waan jennu duuba namni tokko iimaanni isaa yaziidu wa yanqus iimaanni ni dabala ni hir'atallee yaziidu bittaa'ati wa yanqusu bilmacsiya iimaanni qaalii rabbi godhuudhaan ni dabala ni eda'ama yeroo namni cubbuu dalage ammoo ni hir'ata. wanni iimaana kana hir'isu cubbu jechuudha. asbaabu du'fi al-iimaan iimaana kana maaltu laaffisa yeroo jennu al-ibticaadu عن الأجواء الإيمانية
فترة طويلة وان إيمانتنا محرك سرنا من فقاته وان إيمانتنا محرك سرنا فقاته قند ذكر ربي قند خير كيستي حد ما تيوهن جرات إيمان لها فتعرفها الابتعاد عن القدوة الصالحة نما غغاري در هريا غغاري صاحبا يوديسن هريان حمام بكسيو نما فبوه إيمان نلافت الابتعاد عن طلب العلم الشرعي علم شريعة تدر دغيفة تدر برتا يوديسن إيمان نما قديمة وجود الإنسان المسلم في وسط يعج بالمعاصي غند معصيان كيسه دماتك غبا يدلي چوبو اركو غران كدغو غند دلين هلكني غيا كيست ديمتو كيس يوجراته مغم فتادك اعوذ بالله وان كنا مالي حمت جرادك بودك اما فدته اجائب ديسه بود دلغو سينا الاغراق في الاشتغال بالدنيا هلكني غيا نمن امس دنيتي بيزي يوكا هي وسما شغلما حفور افكته هلكني غيا كدنيا دلغو تاو يوم يرون اني اخره دلغو يرون اني اخره يادته جچو ايمان يرو كان قد ما جچو الانشغال بالمال والزوجة والاولاد هو الشغلو جارتي الشغلو المان الشغلو يرو ما هون دغرته سوق مساتي في اجوله ساتي في جارتي اساجد يو في غاوله يرون اني اخراف كنه ربي اسا يادچو داف مري أتشكا يوهن جر إيمان قد مديمة طول الأمل حميلة إدرتشو أمس حميلة ياد إدرتشو أكز دلين أما دفت أما تتآنت أما تكهنت يو كانوا مخاياتو ذاته يوم آكرايات الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام نعم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب كفله دميسو نياته دميسو دغاته دميسو قاطره دميسو ونه دماته كلن غرتي بو هن قبجچو خير الامور اوسطها جدو غليسه بري دباون درا كن هندي عبادرا اذا كان غرتي لافسا جچو كفله دميسو طيب وني إيمانك أنا خلافتك أن اتندفة مالي التدبر في القرآن العظيم قرآن ربي كلام ربي قد انتلو لأنه قرآن يكون شفاء ورحمة للمؤمنين دواء قلبي لكم ستيتي تشركي في شك منافق أمان مع سيان لكم ستججو دواء قلبيتي نعم وهكذا طلب العلم الشرعي علم شريعة بربادو ديماني قرتي خيري قران اغيفتو إيماني يروسن الديمة دورا يوكاو تيسو علمي لا دقاني اغيفتو الاستكثار من الأعمال الصالحة دلقا غاريه الدميسو دلقا خيري لا بفأداداتين هدو لغرتي دلغان خيري دا إرتي رماتو هفتو دبو إرترو ججباتو نعم الإكثار من ذكر الموت أكثر ذكر هازم اللذات يعني الموت دؤتنا هدو ميسو يادا النائسي أكما دؤتنا يادتون مع سيرانا من أفدابا ججو أكما دو إرام فتون مع سيتي بوبا المنا ما جتشورا توب نعم وهي كانان إيمان لافته حسني جتشو مطر إيمان لافته وان أما دبنو كان نعم لبوتنا قرماتو جلقتاني هرقود برباج زيجورا لابد من محاسبة النفس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لبوتان هرقو جيجو مال دلقت
kiishini kee ka akiraa hangam takka furda baddee beekadhu jaani sagantaa keenya kan asumatti dhaabna rabbii waan baranne nu hafaamsiisu itti nu hadalaysiisu waan jennu duuba isaafis dhaamsi nuti dabarsinu jechuudha inninis anis haala jirjirrachaadha dhufe jee nama tokko kagaazaan mana gubuudhaaf itti fiigu atilleen gaaza biraatti dabaltee mana gubuu fiiguu hin qabdu bishaaniin itti fiidee dhaamsuudha qabda isi jirjiramu jirtu atillee yoo jala jirjiramte jirjiraman lameen akka eeysa wal geessu laaluudha qabda kasaaraa dhufti jechuudha kanaaf iimaana kee jabeeffachuudha qabda haala kee haala hamarraa gama gaariidha jirjirachuudha qabda malee gara hamatti deemuun qabdu sinjaa sagantaa keenya sumatti dhaabna rabbii waan baranne nu afaamsiisu tuna dalaysiisu jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum wa ja'ala al-jannata al-firdaws ma'waakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma'a as-salam ila al-liqa لا تايك فستو مازاين جيتانا ينيان جوهد ينبادم تن سامينا